السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماهر كفوني هردفتو تكينيا دا كم كاباف كبايتان كم باحفلي تايتان هندي كيسانيو ناقا دانجرا دا مريد إيرا دا سنين جدا حرمو فيديو هاروا سنيك قبط دين فجرا نسمو جولي كينيا بيا همباتي ميد أماران كان جدو كان أجتي لمي رمي توبي تاتي دبي فوتي سو بيا برات ليبانوسيت جيسيتي هربان الفقوتي كاتي أجيمو لمي إثيوبيا رمت الفتاة رفتي يدا جتي كنمو صبا وان وغارا فقاتي دا همدوكو إنا أجمع مباسي كيسا قالو جر مرم ميكي وفي التفراتو يروتي أكمتي إثيوبيا كيسا فرتي أجتي قورتي كن صبا akka jedhamu immoo kunoo dhaggeeffannee walitti adeebinuu viidiyoo kana agat umuraatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Arabatti gurguramuu bira darbitee immoo gudee damtee namichi waliin bulee gudeedee erga deemtee ija saddeetii ulfisii ija torbaa ulfooftee jirti jettee waa tokko wanta jala mureessitti mu tokko bareechine dhaggeeffadhu ishee ati obboleettii kootti dhiiga godhe siif lubbuudhaan kenna siif biyya sana nan dhufa siif isuma dhugumaatii lubbuun sii kenna anis hordoftoonni kootis qabadhu bareeche deebisee immoo abbaa fedhe sodaatiin ulfaa'uu yoo ta'e ijoolleen biyya keessatti ulfaahan Itoophiyaa keessatti uummata miiliyoona 110 keessaa miiliyoona 10 ol mana haadhaatti durbatu jedhaman ulfaahan haaraan siin hin baane dubartiidhaan shawwadamta hin gudeedamta dallaalaan si gudeeda fireendiin jedhamu si gudeeda anuu meeqa gudeedeera eesee sodaatiin jechuun kan jedhe malee gudeedee miti hin sodaatin dubartiidha dubartummaadha waadanuu sirra ga'a dubartiirra waadanuu ga'a si hubanna namni maallaan jedha maal jettee ofittiin callise obboleettiin koo dhalattuu naannoo Wallaggaati nu jalaa gudeedamte arabatu gudeede kan gurgurate immoo nama keenya gurguramtee jirti jettee nutti himte ani immoo tokkoffaa gurguramuu kee lammaffaa immoo intalli Oromoo tokko gudeedamtee fooftee gara biyyaatti galuuf jechuu yeroo nagoo duutatti iyyuu jedhame yeroo nagoo baay'ee natti dhaga'ame miira keessa galee viidiyoo sirratti hojjedhee si barbaadaa ture achumaan obboleettiin keenya si bira jirtu kun Mubaarak Musammaa yoo na barbaadde bakka na barbaaddetti naa kottu ani hin gudeechifne hin gudeenne maal jette waa tokko si gaafadha uummata Oromoo irratti maqaa uummata Oromoo 1,400 irratti waan si gaafadha tokkoffaa sodaatuudhaati tokkoffaa dhaggeeffadhu waan sitti himaan abbootiin kee keessattuu dubartoota Wallaggaa ta'a miirri sodaa wayii sitti naga'ame dhugaa rabbii sitti himaan dhageesse dubartoonni naannoo keessanii dhiira caalti dhageesse hin sodaatin waa tokko hin taatu foon abbaa kooti nama 1,500 si ilaalaa jira ummanni kun siif wareegama hin sodaatin wannan si gaafadhu waa hunda si gaafadhu obboleettiin kee erga biyyaa baate obboleettiin koo isa kanga Oromooni yeroo biraa ibsinaati erga biyyaa baate ji'a 8 jette akkasi amma ji'a 7 erga biyyaa 7 akkasidha obboleettiin kee erga obboleettiin koo biyyaa baate jette paaspoortii nutti ergitee jirti paaspoortiin keessa ji'a 8 ibsa narka jira paaspoortiin keessa sittani maqaa qooy maqaan sitti malee siin ta'u qooy nama biraatiin naseen anaana softaa isaa narkaa ba'uu hin dandeessu maaliif siifani yaada obboleessi kee akkati hin miidhamneef dhugaa jirtu garuu yeroo dubbannu ati akka hin miidhamne namni biraallee maqaa akka hin banne galee kanaaf akka walitti himnee uummanni Oromootis cinqamaa jira argaa waa'ee keetii miidiyaatti gadhiifame al tokko uummanni Oromoo cinqamee eessa jirti intannaa mucaan keenya maal taatee jedhee cinqamaadha si galee maqaan paaspoortii keetii warqeedha warqee ayyee ji'a 8 jedha ati waan si gaafadhu gabaabaa dubbatta waan dheeraa sin haasofsiisu jalqaba biyya Dubaay dhufte miti biyya Dubaay dhufte biyya Dubaay ji'a tokko guutuutiin gara Libaanoon yookiin bakka amma jirtutti darbite akkasii paaspoortii keerraa kana jedha kun hundi jechuudha amma si
cancellation ijoolleen kaleessa haati firaa addeloo jiraattee galatoomtu Dubaayin kan jiraattu kan miskiinota gargaartu achumaan cancellation kee baaftee naa ergite maal jettee paaspoortii kunoo haati firaa paaspoortiin kee maal jedhaa ji'a tokko biyya Dubai keessa teessee dabarfattee biyya biraa deettee kan jedhu nuu ibsee haadha firaatu nama kompiitaraan nu laalchisee warra biyya kana warra seeraa jechuudha. Yeroo nu laalchisee jettu ji'a tokkitti guutiin gara isaatti akkaataan nageessa keetii immoo qaalittiin isii kanatti gurgurattee isiin kun immoo arabichatti gurgurattee arabichi afaan isaatiin wanni inni jedhee sagaleen isaa nu bira jiru ana ishtareet an nan bitadhe agadi namichi keessu an nan bitadhe fuuchuun barbaada jedhee afaan isaatiin waa'ee ilmoo jedheen Afrikooti kaleessa uummata Oromoo irra taa'ee dawwalee fi beebiin jedheeni deemtee deebitii jedhe eessa Itoophiyaa fira sii bira dhattee deebitii jedhe beebiini akkamitti Itoophiyaatti dhalataan jedheen asirratti haasoo Mubeenii Turkii qabina fakkaata. Annan bitadhe. Turkii maali? Nagamu sagalee koo joon. Haala kana. Malfti. Sila nagamtu. Nagamu sagalee koo. Ase nagamu. Eesh. Sana booda namichi kee koppiliinkii godhan jiran malee uummata dhamaa maata jala guuteera miti. Koppiliinkiin godhan jiran waraabbatanii deemuu malee furmaattii kaa'uun namni argi jaalala rakkoon qabu. Namichi wala maase fuuchuun barbaada akkasitti qophooftee yookiin gorfamteetti tun ta'in kanan si gaafadhu gaaffii qaxxaamuraati. Namichi ilaa waan dhufsin yoo hojiin bulte jiru ilaa atamma fakkeenyaaf atamma nama biyya Arabaa yookiin immoo Araba dhiisi lammii biyya biraa dhiisi ati bareedduu kana bucuu kan aanuutuun argadhe aanuutuun argaa tokko irratti argadhe innis dhageesse seexana waan jedhamu jira amantaa kiristaanaatiinis amantaa islaamaatiinis seexanni dubartii tokko dhiirri tokko kilaasii tokko keessa cufatanii jennaan wal qabaa wal hammadhaa wal dhungadhaa hojiin ciisaa inni isin namaan jetti. Dhiyeesse kanaafi ati dogoggora waliin qabda of dhossuu jettee saalfattee an dubartii dheessatti hangalayettee hin dhoksin. Ati bareedduu kana dhiyeesse namichi man tokko keessa kilaasii tokko keessa si wajjin buleera moo hin bulle waan biraan haasa'in waan gorfamte sirraa bulan. Akkuma galgala siin jedhee dhaabar galgala akkuma sitti meeraam kun hundi isaa. Ummatni kanaa ol galaa poolisoota waan arge kiyyaa beddellee jirta as keessa kottu ol gali ijoollee poolisootaa ijoollee Oromiyaa keessa jiran maal kan simachuudha qophaa'antu jiruuti intarviisii gochuu barbaadeetani malee natti an dhageera waa hunda. Anaan kanatti jette maa ummatatti muu wallaaleen anaan kanatti jette namichi kilaasii tokko keessa na wajjin buleera algaa tokko irras wajjin bulleera ilmoo naadeessa naan jedheera ilmoon barbaada naan jedheera jetteetta amanaan hin barbaanne malee sagalee keessii banu hin barbaanne an sana tukkusiisaa ummanna dhaggeeffatu namichaa waliin kifilee tokko keessa bulteetta moo hin bulle. Akkuma galgala siin jedhee buleera. No, namichaa waliin kilaasii tokko keessa bulteetta moo hin bulle kana qofa natti. Buleera. Diree tokko irra hojiin ciistaniittu moo hojiin hin ciisne? Rafeera garuu wal bira buleera. Bakka gabaabsati. Uummanni Oromoo jaamaa miti hin hubata. Olan galcha namoota jajjaboo ol galcheen itti si kenna maaliif? Sila obboleettiin kee dhuftee irratti boosse. Ana dubbii kanatti gale. Ati dubartiidha. Dubartiin haadha kooti. Haadha manaa kooti. Callisee yoo dhiise namuu na taajjaba. Mubaarak Arabarraa maallaqa nyaatee obboleettii keenya dabarse naan jedhamu uummanni kun maqaa koon tolchu. Si galee? Kanaaf waan jirtu uummata irratti dubbannaa jechuudha. Uummata keenya dhageessaniittu. Fala meeqaan daqiiqaa 27 masmara biyya intinaatiin kan namni tokko kaardii naan guunne daqiiqaa 27 masmara biyya Dubaay haga ijoolleen biyya Dubaay atoo haaraadha masmara haaraa bitte sanuu waraqaa keetiin bitte akkamitti daqiiqaa 27 biyya biraatti daawwatte naan jedhanii mataa qabatan
Amiskitti cika changaru sera biya kana beku na hojjete jennaan enda wale lakka daqiiqa kuma tokko yoo enda wale ilma da wala lakka gaafa jaago kelama qaban male ana isatti sini beekare miskitti tola seen daqiiqa debi torbaase kuno sagalee inni jira ina somne ana siidanu siidaan jechuudha daqiiqa debi torbaase gara karreen booda maallaan jette mucha wajjin butteetta moo hin bulle uu jedhee tiyye jennaan bullee irra bakkaanaan jette kibirito ko bultanitu eye algana ko bultanitu eye ega anjene afaan cabe sitina sonne bulle ra bagana jette ilmo sirra gadda baga jedhe namichi sinfuule baga siin jedhe ilmo na de sabaga siin jedhe ammati akalla godera jettutti ne guani siin jennan melekita afaan baala giya seejura ube waraba mejira sagalen ken yo shakkite kunoti Lagi pada mata kenya. Malibi isini ibsufani. Egaa akkuma dhageessanii jettan kanatti namni kamuu otoo hin beekin otoo hin jaallatiin waa biraa yaadee badiin irra gahuu danda'a. Badii sana immoo tokko sodaachuu hin qabu. Lubbuun humti isaayyuu nagaadhaan jiraannaan wanti inni sodaatu hin jiru. Wanti biraa hin sirraa maatii isaa yeella'ee yookiin qaanfatee dhaqee sida kanaafan ba'ee kanaafanii amma kana fudhadheen galaa jedhee sodaachuu hin qabu. Isii qofa miti gaa kan siireef dhagahame malee kan ergasii miidhamanii jiran obboleettiin keenya biyya hambaa jiran danuu jiru gaa. Nu hin beeknu malee dhageenya malee jechuudha. Kanaaf immoo hundi keenya yoo bakka jirrutti waan akkanaa utuu warri mirga sana dhiibuu yookiin hordoftanii seeratti dhiyeessuu dandeessan utuu gargaartanii isiniin jedha. Egaa sa'aatii kana waa malee isinii fudhadhee dhufne sababiin isaas namni rakkina keessa jiru tokko yoo bakka rakkina isaa sana zimmadhee taa'e akkuma sa'aatii kana hidhaa keessa taa'ee achitti du'uu danda'a achitti huqqata. Kana jechuun immoo namni immoo yoo ofii isaatii bakka rakkina sanarraa socho'ee hiikkatee deeme akkuma sa'aatiin kun marga barbaacha bakka margi hin jirre sana hidhamtee turte hiikkattee ilkaansiitiin saaniin hiikkattee dhamee yaadama. Rakkinni itti dhufnaan itti jabaateenaan ilkaaniin hiikkattee fuutee baatee nuyis immoo bakka rakkinni jiru yoo sila rakkinni bakka sana socho'uun dirqama keenya. Bakka tokko ta'anii rakkina keessa hin jira jedhanii achi taa'uun hin barbaachisu. Hooma danda'uun humna isaatiin hooma rabbi gaa hundaafiyyuu hooma inni danda'u kenneera. Hooma isaaf ta'u hojii isaaf ta'u hojjechuu qaban jedha malee achi taa'anii nama eeggachuun akka sa'aatii kana achitti hidhamtee utuu dhaabbattee hin duute turte amma immoo hiikkattee baateetti dhattee quuftee dhufte. Akkuma kana nus hojjennee bakka barbaanne gahuu dandeenya jedha. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata haga kabiraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura isiniin jedha.